biyyaa baate siyaannaani mimmaanna yaate kottanoo sineegaa maltaate fakkattee jirte. Ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nyaadhaan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu rajii jaalalee. Ansi baree komaa biraan baru siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeyini waanan bukkee koosi daabeefanii gargar baanee turrus yoo mobsine durwaan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeebinu ilma ilmoo keenya arginu. Wayyeeffachuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa ormumaa maaltu namaana makalloo firoofi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayi mana ofii nyaata namaa wayyee. Adeemnaa gattee biyyaa baate sidamnaani mimmaanna yaate. Kottanoo sineegaa maltaate fakkattee jirte. Ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nyaadhaan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu rajii jaalalee. Ansi baree komaa biraan baru. Siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeyini waanan bukkee koosi daabeefanii gargar baanee turrus yoo mobsine durwaan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeebinu ilma ilmoo keenya arginu. Wayyeeffachuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa ormumaa maaltu namaana makalloo firoofi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayi mana ofii nyaata namaa wayyee hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayi mana ofii nyaata namaa wayyee.